Jangan aku margi tani jechuudha. Inchallisnaa hojjenne akka tichallisnu qabnu dubbannaa hojjenne si waan dubbannu nur kaabade. Tokkoffaa ijoolleen keenya biyya alaatti gaafa dhuftu haadha kee fi abbaa kee bira kan dhuftu sitti fakkaachuu danda'a. Lammaffaan immoo iyyuu dura yookiin boo'icha dura rakkoo keessan maal keessa akka jirtan dubbatachuu danda'u qabaachuu qabdu. Boo'icha keessan laallee namni isin gargaaruu danda'u jiru. Jordaanis jiraadhu, Saawudis jiraadhu, Dubaayis jiraadhu. Maftee furmaanni kan isiniif kennamu maaloo isin taatanii yoo waan keessa jirtan dubbatachuu dandeessanidha. Yoo rakkoo keessan himatachuu dandeessanidha. Isinii galee karamin akkattuuf gargaaruu dandeessanullee namni kan isinitti himuu danda'u yoo isin rakkoo keessan gilxii gootanii of har'a gaaggatanii dubbatachuu dandeessanii namni isin gargaaruu danda'a. Amma boo'icha ishii kana laalanii maal jedhanii si gargaarume? Ati iyyitee miidiyaa irra baatee ujettee boochedhaa fi mafteen argattu barte namni yookiin immoo mana abbaa kee keessa kan jirtu miti namni kamiyyuu cabsee seenee mana arabaa keessatti gargaaree kan si baasu hin jiru. Namni kan isin gargaaruu danda'u karaa seera qabeessatiin. Namni kan isin gargaaruu danda'u yoo isin rakkoo keessa jirtan of dandeessatanii of obsuu dandeessanii boo'icha keessan obsuu dandeessanii rakkoo keessa jirtan isin mudatu keessa darbuudhaaf cakkaanii ta'uu dandeessanii yoo isin dubbatachuu dandeessan namni isin gargaaruu danda'a. Wanti isin irraa barachuu qabdanu jechuudha. Maaloo na gargaari warri jettanu dura waan keessa jirtan dubbatachuu. Namni tokko immoo kan isin gargaaru yookiin fiigee dhuftee ati boochedhaa maraatteedhaa iyyiteedhaa ayidillam namni kamiyyuu dhufee si gargaaru miti. Ati keef abbaan keetu si gargaaruu hin danda'an. Eenyu si gargaaruu hin danda'u? Kan si gargaaruu danda'u rakkoo ati keessa jirtu sana laalanii ati gaafa ati dubbatattu namni furmaatatti isinii laata. Isinii galee namni furmaata akkatti isinii laatu karaa seera qabeessan. Isin bichaa sirra baatanii maaloo na gargaara maaloo akkamitti isin gargaaru? Maal akka taate maaltu beeka? Way madaamin si arrabsitee dhafiifnat iyyitaa jirtaa? Way madaamin kun kana balleessite isin jedhanii fiyyaa jirtaa? Kan jirtu biyya ormaa keessa wanta isin mudatu ijoolleen tokko madaamin arrabsite jettee maraachuu jirti. Madaamin na ifatte jettee maraachuu jirti. Madaamin kana gooti jettee maraachuu jirti. Ilaa isin ifachuu dandeessi, isin abaaruu dandeessi, waan hunda isin gochuu dandeessi. Garuu obsuu qabdu. Inni biyyaa sanatti manii dhuftanii fi gaafa dhuftanii as geessan tokko miti. Dhugaa isiniin jedha. Torbee lamaaf jechuudha kan akka na dhukkubaa ture. Isinitti maan ture jechuudha. Garuu baay'een keessa sagalee naa qabdu baay'een keessa maal jettu garuu sagalee nama baay'ee dhageeffachuu hin dandeenye. Mucaa kana laalee bira darbuu hin dandeenye. Yeroo baay'ee boo'uu keessaniin dura iyyuu keessaniin dura maaloo na gargaaraan du'uuf jechuuf dura waan asii ajjeesuu ka'e sana nuti maalitti beekna? Nu akkamitti beekna waan asii ajjeesuudhaa ka'e? Waan ati taate maalitti beekna? Akkam goonee si gargaara? Way atamma boo'aa jirta na gargaara rakkadhee rakkoo keessan jira jechaa jirta malee waan ati rakkatte namni beeku hin jiru. Namni dhufee tokkichumaan rakkoo ati keessa jirtu sana mucaan kun boochee jedhee namni dhufee rakkoo keessa si baasu hin jiru. Yookiin iyyuu situ balleessi ta'a ber. Si galee boo'uu maftee miti jechuudha. Boo'uu maftee siniin ta'u. Kanaafu madaami maal akkasiin gootee rakkoo maalii akkasiin mudatee maal akka taatanii jalqaba dubbatadha. Okay? Iyyuun faayidaa hin qabu. Amma ijoollee baay'ee sheer natti gochaa tuftanii maaloo gargaari naan jettu maaloo maal godhuu laaluu dadhabe baay'ee keessantu natti ergaa jechuudha. Ani maal gochuu hin danda'a? Iyyaa jirti miti maaloo na gargaaraa Jordaan hin jira. Jordaan jirti na gargaaraa rakkoon kee maalidha? Maaf boocha? Namni si rukutaa jiru hin jiru? Namni si qaxaqaxaa jiru hin jiru? Dhadhi kee hin dhiigne hin buruqne maal taate? Rakkoon kee maalidha? Baastee salatti si gattee biyyattiin seera qabdi. Maal gochuun qaba jedha gaafadha. Silkii ofirkaa qabdu miidiyaa irratti iyyaa jirtu boo'aa jirtu kanaafuu boo'uu keessaniin dura mabtee gaafadha. Maal akka gochuu qabdan isinitti himna. Boo'ichi bu'aan qaba nama mataa qabadhee uwwan siraa jedhe namni hunduu koomentii jalatti maal taate namni beektan natti maal taate naan jedha malee rakkoo koo furmaatatti naalachuu hin danda'u. Kanaafuu akka namni furmaata rakkoo keessanitti isiniif laatu rakkoo keessan ifa godhaatii mimmaan keessan waaxxi godhaatii jechuudha. Rakkoo keessa jirtan ifa baafadha dubbadha. Sana booda rakkoo keessan dubbatattanii kaatanii jedhaatii mataa qabadhaa hiyyaa. Maaliif namni yeroo sana furmaatatti isinii laata. Kanarraa kanaafeen garuu otoo rakkoo keessan hin himatin mataa qabattanii hojjetan eenyumtuu furmaata isinii laachuu hin danda'u. Filiis bannaataachuu. Kanaafuu Jordaan jirta rakkoon kee maalidha? Rakkoon kee maalidha? Madaami siree bajjirti? Biddeena si dhoowwatte? Barri sitti qollofte? Bilbila firkaa qabda miti? Biyyi seera qaba miti? Maal akka gochuu qabdu nama gaafachuudha malee TikTok numa ta'eedhaaf yookiin TikTok ni fiigee dhufee waan isin gargaaru isinitti hin fakkaatini.
biyya ormaa otoo dhageessan otoo argitanuu dhuftu waan ta'eef as geessanii aaraa isinitti hin ta'ini. Duutis haaraa isinitti hin ta'in, dhibeenis haaraa isinitti hin ta'in, rukunnaanis haaraa isinitti hin ta'in, barri namatti qollafamuunis haaraa isinitti hin ta'in. Isinitti himaa jira waan ta'eef otoo argitanuu dhufaa jirtu waan ta'eef hin iyyina. Garuu rakkoo keessatti furmaata akkaataatti argattan gaafadhaa isinitti himna. Kanaan achumaa gochuu hin dandeenyu. Ana amma fakkeenya dhufee sin baasuu hin danda'u. Singalee yoo ragaa jettanii rakkoo keessan natti himtan karaa seeraatiin furmaata akkatti sin argattan isin gochuu hin danda'a. Kanarra kanaaf garuu namni kaatee dhufee mana san keessaa sin baasuu danda'u hin jiru. Namni sin baasu illee jiraachuudhaaf giddeetaa maftee barbaaduu qabna. Namni sun akkamitti dhufee akka sin baasu barbaaduu qabna. Namni dhufee sin baasu sin immoo natsaa dhufee sin hin baasu. Qarshii barbaada. Isaafis maftee barbaachisaa jechuudha. Kanaafuu yeroo baay'ee boo'uu keessan iyyuu keessan hin dura ragaa jettanii boo'icha keessan gadi qabattanii rakkoo keessan himattanii sana booda kuttanii itti gatuu dandeessu. Dhugaa dubbachuuf. Ani boo'u miti. Ani amma boo'icha koo isinitti agarsiisuun barbaadu kana booda jechuudha. Boo'icha koo kara keessatti rakkoo koo immoo isaan ofii keessa darbuu danda'u keessan darba. Isa kaan immoo gilxii godhee dubbatachuun barbaada malee akkanatti iyyeedhaa faayidaa argachuu danda'u. Maalan gargaarame? Warri gargaar jettanii shirnatti gootan maalin gargaara? Akkamittiin gargaara? Maal godheen gargaara? Maaloo gargaari? Maaloo adara? Ishee akkamitti gargaara? Boo'aa jirti mi? Maal taate? Joordaanin jira maaloo na gargaara? Maal taate? Rakkoon kee maalidha? Biyyattiin seera qabdi waan ta'eef rakkoon kee maalidha? Maal dhabde? Erga dhuftee ammaan ji'a meeqa? Maal dhabdeeti? Ifa baafadhaa dubbatadha. Waay? Buzee koo waaqayyo dhugaa si haa dubbisu. Dhugaa kee jette dhugaa rabbi obboleettiin keenya kun jechuudha. Maaliif ijoollee keenya mana madaamii keessa jirtan kan akka kootis kan akka buzee jechuudha. Hundumti keenya biyya ormaa keessa jira. Garuu biyya ormaa keessa erga jiraattanii rakkinni nama quunnamu miti. Rakkinni nama qunnama. Rakkinni isin qunnamu kan ammoo karaa obsa qabeessa ta'e yookiin immoo daftanii ofirraa obsa qabaattanii jechuudha. Waan san himachuudha daftanii himachuudha malee boo'ichi faayidaa hin qabu. Obsitee keessa darbuu qabda. Akka namni sagalee sii ta'uu fi waan keessa rakkatte sani miidiyaa irratti boo'uu osoo hin taane wanta ati boochuuf waan beekamu tokko hin jiru jechuudha. Daftee miidiyaa irratti sagalee kee sababa kanaafan kana ta'e sababa kanaafan kana miidhamaa jira. Adaraa uummata Oromoo na dhaqqabaa adaraa na dhaqqabaa jettee waan isa ibsachuudha malee boo'icha waan akkati boochu maalitti beekamu maal akkati waan rakkattee namni hin beeku jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya gaafa rakkattanii ifa baasati miidiyaa irratti himadha osoo boo'icha hin taane jechuudha. Boo'ichi rakkina keessa jirtaa miti rakkina keessa jirtu san keessatti namni akkasii beekuuf daftanii rakkina kana himachuu qabdanis hin jedha. Obboleettii kootillee eebbifama waaqayyo si haa eebbisu. Obboleettii koo ijoollee keenya sirriitti of eeggadha. Yeroo waan tokko sin qunname dafaati waan sin qunname san akka sin naqqabaniif miidiyaa irratti himadha isin jedha. Nagaa ta'a fayyaa ta'a hanga viidiyoo biraatti gochi deemnutti akkasuma warroon chaanala kee haaraa taatan immoo sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'a. Akkasuma yaada fi qeeqa qabaattan immoo koomentii irratti barreessuun dagatinaa isin jedha. Obboleettii keenyas waaqayyo furmaata isaa siif haa kennu. Waaqayyo harka diinaa keessaa si haa baasu waan harkatti rakkattes furmaata isaa siif haa laatu isin jedha. Obboleettii kooyi dhugaa dubbachuuf hedduu nama gaddisiisa wanti ijoolleen keenya irra jiru. Hoomnu dabarti laata garuu.